Anangatun. Very well. Gatun. ايش انا قاتل Dabboti. دابوتي دابو Doktor Asli Male. دكتور اصلي ملي فتعالي Yo amma booda namni biraatu kee. دوانو تو كاميرا يوا ما قدر نبرات كي Walitti haa cufamtu akka dachii walitti gartee gizee bonaa dhootee gizee gannaa duuddetti. والله جيد ما الدين ما انا كان اخذ Hay shahaadaadhaa bar kun. جو Murti guuta. Hangatu. Wallahi akin talatana abdiisa murti guuta harkeetiin jira. Maaliif jeega? Hangatu. Baguma si qabaanne silaa ati hin jiraanne eenyu wajji haga sa'a sagaliif wayii halkan teenyee enjoy gooname. لما يقول جيت فهمتيه وندي Amma Dr. Asli ati wajjaa seenuti mootu godhanna. Angaatu anam akka kan dhugaatti baay'ee si jaalladha. لا توم الغرب Paartii lammaffaa si fuudhuu barbaada maaliif? Kan dhugaa qoosame. اوكي La'anam akka kabirallee jaartii xiyyaa wallollee jaartii naan taane hin qabu minam jedhee akka dhiiraa hin sobu. Ajandaa guddaa yeroo ammaan tana addunyaa kana girgireessaa jira. Artistiin kun Faransi Monteenaa jedhama. Faransi Monteenaa jedhama. Artistii raappara jabaa ajaa'ibaati. Intalti tun ammoo Araba Rabbiiti. Arabaa warra Dubaayii. Dubaayii Sheemahara maqaa isii taatuun beeynanii dhugaa dubbachuuf raajii addaatu ta'e. Ni beektanii? Achuma viidiyoo tanaas yaada keessanillee akkamiin ilaalta wanni kun mudannoo akkanaa taname. Dhugaa dubbachuuf miidiyaa gurguddaa addunyaa tanaa hanga jechuun miidiyaa suudii jechuun namoonni miliyoona meeqaan lakkaa'aman gaafa followers gurguddaa qabanii raajiitti ta'e waan addaati. Innaa jechuudha. Maali artistiin kun akka tasaa isin tun jaartii namaati arabtittiin tuni. Isi jaartii namaa tanaa gara keessaatiin dhufee qaadhimummaa gaafate. Bareedina isiitiif taatuun beeynan. Moodii qabachuuf taatuun beeyne. Gaafannaan dooraala miliyoona takka tuqaa takkaan gaafate. Sigalee dooraala miliyoona isillee maallaa kana gollee maallaa nagarraan takka ammoo beekamtii isaa tanaaf kanaaf saalaan hin beeku waanuma jaartii namaa isa jaarsa isii gana instagiraamaatiin ni kaafirraa hiitee qaadhimummaa isa kanaa qeebalte. Dhugaa dubbachuuf qaadhimummaa waan ajaa'ibaati. Qaadhimummaa isa kanaa qeebalte amma jechuudha fakkeenyaaf maatiin isii tanaatis wayii ati maaliif isa kanafirraa hiitee jaaniini dooraala miliyoona 18 fudhatan isaanis. Mee akkamiin ilaalta waan kana isin fakkeenyaaf wanni kun nama hedduutti raajii ta'ee isii jaartii namaa maallaqa guddaa kanaan heerumuu fi qaalummiina isii tan akkam ilaaltan. Hayyee shamarran keenya nuti gaa miskiina Itoophiyaa dachaan miskiinni Itoophiyaa tanoo akkam yeroo ammaa tanatti qasila agartee shamarran keenya kan waan ofii dalagatanii fuudhaniin dhiira heerumaa jiran. Yeroo ammaa tanatti gartee dhiira marmaa heerumaa jiran akkamiin ilaaltan. Ammoo wanni fakkeenyaaf an akka hootti waa mudannoo tanarra dhaabbadhee wanni itti ilaalu ilmi dhiiraa tokkoo fi intalti dhalaa takka. Ilmi dhiirallee dalagatee horii harkatee waan ofiitiin hurkee akka isiin itti mi'ooytutti akka bultiin itti mi'ooytutti jaartii san fuudhee dhalaa durummaa qabdu fuudhee wajjin jiraachuu feetu durummaa hin qabne feetu jaartii namaa hin qabne haa taatu dalagateetuma hurkeetuma waa qabaannaan abbaa jaartii namaatu jalaa beetti dhaqa haa ta'u hunda caalaa yeroo ammaa laa waan hedduu takka barnoota namaa taati maaliif inni qabeenyaan nama qabeenya kunis haa ta'u qabeenya caalu jaartii namaa jalaa baasee dooraala miliyoona takka tuqaa takkaan hoggaa qaadhimummaa gaafate amartii qalabate akkasitti takaate. Haa ta'u hunda caalaa mudannoon akkanaa tuni waan baay'eedha. Shamarran keenya fa'aa warqiidha. Isin beekani isin fa'aa warqii. Isin warqiidha dhugaa dubbachuuf maaliin isin hin jaa akka hootti shamarran keenya akkuma tasaagaa isin hundinuu warqiidha. Abii babbareeddanii haa ta'u xiqqolaal kabajaa teessan. Sigaleemi wanta dalagataniin shamarran takka maqaa shamarran kaaniin balleessinaadha ofii jechuudha. Dubartiin takka abbaa warra dhiiraattis akka nama Itoophiyaa jirutti of laaltanii dubartii takka fuudhuu qabdan sigalee ofiif dalagatanii ofiif hin jiraachise jii. Dhiirri takka marmaayin tokko dubartiin hin jiraadha jireenya biyya tanaati itti dabbaramaa jeeti yeroo dubartiitii fi yeroo wajji jiraatee dubartii yeroo itti dabarsee firaadhiisa. Dhugaa dubbachuuf yeroon itti dabarsee jechuudha rakkoo keessa dabruuficha rakkoo tanaan dabarsaan jeetiin dubartii fuudhee erga rakkoo keessaa ba'e dubartii meeggataa jira. Shamarran keenya yeroo hiree teessan if ilaala. Rabbiin hiree isinitti haa qabu. Warroota dubrummaa qabdan kan dubrummaa qaban kan jaartii namaa taate kan ilmaan taatee baates rabbi hiree isin haa tolchu.
isinummaan waan hunda firaa laalaa jireenya keessan firaa laalaadha akka dhiirtii isinitti hin taphanne akka dhiirtii jechuudha dhiira jechuudha firaa laalaa seeraa isa rabbumaatu namaa tolcha laalaatii waan takka firaa ittiin talaadha heerumaa isin jenna dubartii akka warqii taate beekaa jechuudha intalti dheengadda dubrummaa isiitiin miliyoona meeqaan heerumte harkitanii jirtanii miliyoona meeqa gurgurte maasalaama.